eenyu akka ta'e eenyutu nu mormaa akka jiru sirriitti kan mul'iseedha jechuudha. Isa ammaa kana afaan Oromootiin gaafatamee barreeffamee waajjira ortodoksii keenyaa keessatti hojjetamaa hin jiru. Yoo xalaa diyaaqoniin tokko qeesiin tokko afaan Oromootiin barreeffatee fudhatee deeme eenyuyyuu abbaa kanaa jedhee kanaas ufsiisuun hin jiru. Isa ammaa kana yoo du'as ta'e yoo kiristaanaas ta'e kunoo Finfinnee keessaa jalqabee ilaaluu dandeessanii afaan Oromootiin lafti uummanni keenya tajaajila itti fudhatullee hin jiru. Ofii murteeffachaa hin jiru. Gatii kana isa kana jarri gaafatanii phaaphaasonni keenya amma mana hidhaa keessa jiru. Eega hidhamanii sagaleen isaaniillee nama dhaga'uuf dhabame kunoo torban sadiiyyuu ta'anii isarra darbanii jiranii jechuudha. Abbootiin amantaa. Isa kanarra darbee ajjeechaan jira. Abbootii amantaa gaggeessitoota amantaarra kan waaqeffataas ajjeefamaa, kan musliimaan ajjeefamaa, kan protestaantiin ajjeefamaa, kan ortodoksiisiin ajjeefama. Amma eeggadda kan zuqaalaallee dhaggeessan Oromoon akkasila ibsamee ajjeechaa gaggeessitoota amantaarraa waa tokko bu'aa hin argatu. Jarri mirga isaaniitiif falmanis kan akka hin goone kallattii qaban nuun ibsanii jiran. Garuu du'a isaaniitii fi abbaa ajjeese aluma tokkicha kan miidiyaatti ba'anii ibsanu akkam walitti dhufanii waliin akka hojjetanii maqaa xureessuudhaaf Oromiyaa kana maqaa balleessuudhaaf amantii irratti badii gaggeessaa jirti kunoo jenosaayidii gaggeeffamaa jira jedhaniitu maabara adda addaatiin walidhanii kan deemaa jiran jechuudha. Isa kana sirriitti ilaallachuun baay'ee barbaachisaadha. Nageenya biyyaa barbaanna yoo ta'e walqixxummaa amantaa yoo freedom of religion barbaanna yoo ta'e inni kun baay'ee barbaachisaadha. Akka sabaatti biyya keenya kana ceesisuu yoo nurra jiraate saba keenya kana garanni barbaadutti deemuu yoo jiraate tooftaa alagaa tokkoon beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa kanaaf immoo daayiloogii karaa adda addaatiin walitti dhufanii haasa'u namoota biyya keessaas biyya alaatiis akkuma sana interfees kaawunsilii yookaan immoo amantiileen adda addaa walitti dhufanii akkaataa ittiin haasa'anu haala mijeessuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kun jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoollee kana deeggaruun bira dhaabbachuun amantiilee amantaa adda addaa abbootiin dhufanii sheekonni paasteroonni qeesonni diyaaqonoonni jarri kaanis ustaazonni akka jiran dhufanii wal bira ta'anii akka jarri haasa'anu haala mijeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daayiloogiin inni kun waan baay'ee irrisa. Maaliif hawaasa keenya dhannee graasruutii irratti konneekti gatii goonee garaa wajjiniin waan waaqayyoo gatii haasofnuuf waan waaqayyoo immoo calluma jedhee miti nama beela'aa jiruu fi waaqayyoo kana sii godha yoo jettee fi isanni beela'ee jiruudhaaf bu'aa tokko waan hin buusne yoo ta'e amantaan kee maal isa fayyadee jedha. Amantaan jiruudhaan mul'achuu qaba. Jiruunis immoo amantaadhaan deeggaramuu qaba kan jedhus gatii jiruu fi egaa isa kana walitti dhufanii waliin haasa'uu akkasumas amantiilee background yookaan isa kaleessa badii ture faa akkamitti ittiin deemuu akka danda'amu isa gara fuulduraatti immoo equality promotion akkamitti amantiilee walqixxummaan isaanii promote ta'uu qabaa akkamitti bakka hojiitti bakka barumsaatti opportunity adda addaa bakka jirutti waliin qabatee sabni keenya hunda keessatti fayyadamuu qabaa isa jedhu kanallee baay'ee agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Economic empower inni tokko immoo kan biraa poolisiidhuma amma jiru seeruma amma jiru lafa bu'ee jiru kana jechuudha. Akkaataan sabni keenya itti fayyadamu kaayyoo amantiilee qabnu kana hundumti keenya qabna akkamitti sabni keenya itti fayyadamee isa kana saba keenyaaf akka ta'utti hojjennee deemna. Ala kana jennu namaa saamna jechuu miti jara keenya. Mirga namaa dhowwinaa jechuu miti. Mirgi namaa godoo Oromoo keessatti mana Oromoo keessatti yoomiyyuu kabajamee jira. Rabbi na argaa jedha Oromoon. Waaqni na argaa jedha. Uumaan na argaa jedha. Amantaa kamiyyuu ala amanu. Gatii kanaatiif isa rakkate isa kufee jiru karaarraallee kan inni kaasee ofitti akka ilmoo isaatti illee qabatu gatii akkuma sila jennee duudaan ganamaa waaqa sodaachuun ganamaa gatii jiruudhaaf jechuudha. Inni kun iddootti ala deebi'ee jedhu justice isa jennu san addunyaa irratti illee dhabame burjaajee maqaa amantaatiin asii fachi godhamee burjaajee sana haqa sana iddootti deebisnaa ikonomiin qabnu qabeenyi nuyi diinagdeen nuyi qabnu akka jiruuni saba keenya kan fayyaduu fi humni isaa cimaa akka ta'u yoo goone kaayyoo mirga namummaa amantiilee bilisummaatii fi walqixxummaa sanallee
galmaan ga'uu dandeenya. Akkasumas immoo walqixxummaa promote equality, access to employment, education and others inni jedhu kun egaa ichi keessa waan baay'ee jira. Yeroodhaaf hin qusadhaa. Kan biraa cultural sensitivity dha. Aadaa wanta aadaa amma gaafa baatanii ilaaltan as Washington DC jiraadhaani Riyoot miidiyaa kan jedhamu irratti asitti dhiyaate sirni gaddaa sirna akkamii akka ta'e namichi tokko sadii ta'aniitu haasa'u dhaggeeffatanii jiraattan yoo ta'e akkaataa jarri ittiin ibsan aadaa keenya akkaataa jarri ittiin xureessan namicha achirra taa'ee haasa'a Profeesariidha jedhama. Oromoon tun sallabini fuudhuus hin danda'u mana dhaabuus hin danda'u jedha. Innaa nama sallabeetu jedha. Achumarratti silaa deebiitti kennamuu kan qabu utuu sallabamee jiraate abbaan isaa isa akkamitti dhalchaa jedhanii gaafachuudhuma duwwaadha. Wanta biraa miti. Waan amma kana ga'u soba amma kana ga'u addunyaan nurraa fuudha jedhanii akkaataa jarri ittiin deeman achitti dhalatanii Oromiyaa keessatti dhalatanii jechuudha. Maqaa Oromoo aadaa Oromoo balleessuu xureessuu kanarra jara jiranu kanallee jarri amantiilee keessa jirruuf amantiilee gaggeessinu ammallee tarii kan garaa laafnu keessa jirra akka sila jedhame garaa raafamu sirni kun injigaa'ii nurratti jigaa'ii as jigaa'ii nu of taanaan sirna biyya sana miti gaanfa Afrikaa miti Afrikaadhuma akka jiru illee qabee addunyaadhaaf illee mallattoo guddaa ta'ee deemuu danda'a. Haqaaf dhugaa irratti hundoofnee lubbuun keenya amma jira. Kana booddee immoo jiraachuu keenya waaqa harka jira. Hundumti keenya jechuudha. Inni kaan abidda keessa bakka jirutti Oromoon amma abidda keessa taa'ee hojjechaa jira jechuuf hin danda'ama dhugaa sa'uudhaaf. Fira hin qabu. Wal malee waan qabnu. Inni kaan inni ilkaan nutti agarsiisullee yoo daganne nu qorquudhaaf ta'a ilkaan isaa jechuudha. Nu kolfuudhaaf utuu hin ta'in jechuudha. Isa kana addaan baafannee baay'ee deemuun baay'ee barbaachisaadha. Aadaa keenya isa tokkummaa godoo Oromoo keessatti amantiileen adda addaa waliin jiraachuu danda'u. Akka Oromiyaa keessatti hundumti keenya waliin jiraannu isa kana sirriidhumatti addunyaatti isa agarsiisuun nurra jiraata. Miidiyaa hundumarratti haasa'uun nurra jiraata. Saba hundumattis himuu barbaachisa. Bakka public discoursiin adda addaa bakka jirutti miidiyaan adda addaa lafa jarri seera tumanu jiranu iddoo adda addaa irratti isa kana sirriidhumatti aadaa keenyaa isa waliin jiraachuuf isa nagaa qabu kana agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa reconciliation jedhanii addunyaa irratti biyya keenya duwwaa miti gaa rakkoon akka kanaa iddoo adda addaa ture. Fakkeenyaaf amantaa kaatolikii yoo kaastanii akkuma amma amantaan ortodoksii biyya keenya keessatti amantaan irra jiru giizii malee giizii ceenaan immoo afaan amaaraa malee isa jedhamee ture. Amantaan kaatolikii laatinii malee sirni qulqulleessaan deemsisu serimooniin hafuurawwan deemsisu jedhanii kanaan deemaa turan yeroo baay'eedhaaf jechuudha. Second council isaanii irratti iyyuu lakki community language must be engaged jedhaniitu iyyuu sirreeffatanii malee jechuudha. Egaa tooftaan akkaataa addunyaanis ittiin sirreeffachaa deemu isuma manu keessa jirru kana inni kaan keessa darbee jira. Isa kana fudhannee deemna. Kanaaf reconciliationiin dhiibbaa amantiin irratti goote amma wanaa namoota dhuunfaatu miidiyaatti ba'ee haasaa gaggeeffata malee isa barreeffamee jiru kitaabaan barreeffamee jiru isa namoonni haasa'an kana hunda walitti qabannee hayyoonni Oromoo biyya keessas biyya alaas jiru konsolideet godhee baay'ee akka instituutioniitti ortodoksiin kitaabota jara kana aadaa keenya irratti fi eenyummaa keenya irratti hojjetaman kana sirreessuu qabaa. Labsii wal fakkaataa kan saammoo yoon taane labsii wal fakkaataa yookaan immoo jarri kun fudhatamina hin qabanu kanaan booda kan jedhu baasuun illee dirqama jechuudha. Dhiibbaa nama tokko fudhatanii saba guddaa kanaan immoo fudhatanii deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kana gochuuf inni tokko akka Oromiyaatti sinodoosiin Oromiyaa kun galmaan ga'uun murtii bulchiisaa fi saba xiinsammuu sabaatii wajjin akkaataa ittiin deemamee biyya akkaataa ittiin guddattu gumaacha guddaa godha. Hariiroo jara kaanii wajjin immoo sabaaf sablammii kaanii wajjin deemnu immoo in murteessaa. Kanumaaf bakki murtiisaa akkuma paarlaamaa siyaasni paarlaamaa qabachuudhaaf deemu jechuudha. Bulchiisa sinodoosii Oromiyaa akka nu ta'utti abbootii keenyaan jara hidhamanis hiiksisnee jara asii fachi faffaca'anii jiranis walitti qabamee akkaataa kallattiidhaan deemanu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun immoo akkuma sila jenne